أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين gaariidha. Innalladhiina aamanuu warreen amananii jechuudha. Warreen amanan jeeti boodarra immoo man aamana billaahi wal yawmil aakhiri wa amila saalihan jechuu waan deemuuf inni kun immoo warreen zaahiraan amanan jechuudha. Amma kan sadarkaa tokkoffaa kuni innalladhiina aamanuu isaanan amananii kan zaahiraan amanan takkaa'uu warreen ammaan dura kama Nabi Muhammad kana dhugoomsanis majaa irra gabaabatti maal yoo jenne warreen amanan jechuun warreen zaahiraan amanan akka munaafiqaa jechuudha. Warreen zaahiraan amanan walladhiina هادوا karaa kana seene duuba. Warreen amananii kan zaahiraan amanan walladhiina haaduu warreen Yahudaa ta'anis jechuudha. Warreen Yahudaa ta'anis Yahudota ta'an jechuudha. Yahudota jechuun maal yoo jenne warri garii Yahudii ilma Yaaqoob sanitti warreen hirkifamee jedha. Sanirra gabaabduun innaa hudnaa ilayka jechuu takkaa jira suuraa Araaf keessatti. Sawaan ta'eef jecha warreen Yahudaa tahan jechuun dibicha gabbarurraa deebi'an jechuudha. Dibicha gabbarurraa deebi'uu kanarraa Yahud jechuun kun Yahudummaan tuni irratti dubbatamtee ja'a jiran jechuudha. Warreen Yahudaa ta'anis wannasaara jechuudha afaan Arabaati. Wannasaara warreen nasaaratis jechuudha. Nasaartonni man ansaari ilallaahi qaaluu nahnu ansaarullaahi jedhe. Awarijoonni sun sanumarraawu nasaaraan kun bahee ja'a jiran. Nasaaraa kan jedhamu kun achirra argame jechuudha. Nasraan jedhanii qaryaan takka biyya Shaam keessatti argamtis warri ni jira. Naamma isii kanas maal goonaa warreen nasaaraanis jechuudha. والسائبين والشائبين والسابئين gaariidha. Saa'ibtoonnis jechuudha. Saa'ibtoona jechuun kun jam'u saabin saa'ibin ja'a jira. Maaliif akkuma Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam ilaa haazal saabii akka gaafa jedhanii hadiisa keessatti jedhanii san akka yaada isaanitti dubbiin amma akka amantaatti akkana dhufa. Wasaabi'iina jechuun warreen saabi'a ta'an jechuudha. Saabi'a ta'uun kun warreen jallatan jechuudha.
warreen jallatin jechuudha. Warreen diinii tokkorraa gara diinii tokkotti jallatanii jechuudha. Takkaa'u Kotolihii jechuudha. Warreen gartee amantumaa itti aangoonillee jechuudha. Takkaa'u warreen zaburii daawwisan jechuudha. Qabates jedhaa jiranii firqaasaniin Yahudummaa fi Nasaarummaa tanarraa bahanii yaada jedhamu qabanii takka ummatoota tokko kan maleekota gabbaru suni jedhanii wasaabi'iina saabi'utoonninis من man آمن aamana billaahi بالله gaarii tanaaf akkamiin jedhe inna alladhiina aamanuu warri ilaala zaahiraan amana warri jiru hiriira Yahudatii fi Nasaaraa fi saabittoota kana keessa isaanis seenaa jira. Kanaafuu man aamana namni amane billaahi Allahatti namni amane wal yawmil aakhirii guyyaa واليوم addunyaa tanaaf الآخر irraa boodattis warreen amanan jechuudha. Man aamana billaahi minhumi godhe. Bukana raabixaan kun dhufuu qaba jechuudha. Man aamana billaahi namni Allahatti amane minhum isaan kanarra. Isaan kam warreen zaahiraan amanne jiruu fi Yahudotaa fi Nasaaraa fi saabitoonni warreen jallaa warreen gartanii ammaan tana jechuun maleekota gabbaruu warreen gartee kotolokii takkaa'u jedhan amantaa takkallee iddi'aa kan goone ummatoota kana cufarraa afaanin amanne je'ee gartee zaahiraan kaafiraa sanirraas man aamana minhum namni isaanirraa amane Allahatti haa amane wal yawmil aakhira guyyaa akhiratti illee kan amane jechuudha. وعمل صالحا Kan gaarii carraaqqate duuba kan gaarii carraaqqatee isaanirraa amanee kan gaarii carraaqqatan jechuudha. Allah guyyaa akhiratti amananii kan gaarii jalagatan saalee jechuun madal alal kitaaba sunnaa quraana fi hadiisni irratti qaceelchu kana falahum ajruhum فلهم أجرهم kanaatu khabara innaa sanii ta'e jechuudha. Falahum isaaniif taadha ajruhum galanni isaanii taadha عند ربهم عند ربهم rabbii isaanii biratti galanni isaanii tahaadha. Qaamni kun cuftinuu amantaa irratti walii qabamee jira. Amantaan gartee Yahudummaa sanis gallakkisee kunis Nasaarummaa gallakkisee gamana Islaaminaa kanatti as galee. Warri duraan zaahiraan amanes qixa sirriitti seenee amane keenya kun inni qaceelee. Akkuma sana saabittoonnis jechuudha. Ormi kun cuftinuu namni Allahatti isaanirraa amane guyyaa akhiratti amane kan gaarii carraaqqatanii falahum ajruhum inda rabbihim rabbii isaanii biratti galanni isaaniif tahaadha. Walaa khawfun alayhim ولا خوف عليهم sodaan orma sanirratti hin taane jechuudha. Orma sanirratti sodaan hin taane wannummaan sodaatan takka gonkumaa'uu hin jiru jechuudha. Maaliif gaa ni qaceela waan ta'eef ni qaceela waan ta'eef warreen iddaa agartee diinillee goonillee uummanni sunillee qixa sirriitti warreen gartee takka zabuur qabate sunni warreen dura maleekota gabbaru sunni saabittoonni kun cuftinuu namuu qixa sirriitti waliigalee amantaa islaaminaa waan qabataniif jecha sodaa waa isaan irratti hin taane fuuldurallee wanni sodaatan hin jiru walaa hum yaxzanuu ولا هم يحزنون hayaaddawanillee waan taane hayaaddawanillee waan taane waan dudda duubatti hafellee san numaatu gartee tajaajila godha oma rakkoon hin jiru nuutu gartee gargaara fakkaadinni waan dhiisan dubbee isaanitti waan dhiisanillee hayaaddawan waan taane jaajila. وإذا أخذنا ميثاقكم واذكروا يا ددامي ilmaan Yaaqoob yaadannaa qabaatu qabdan. Wanti kun sirriidhaa miti haalli isin itti jirtan kun sirriidhaa miti. وإذا أخذنا ميثاقكم hogguu nuti ahadii teessan qabne mee yaadadhaadha. ورفعنا فوقكم الطور Gaarii warafa'anaa nuti hogguuni fi ol fuune fooqakum gubbaa keessanitti hogguu ol fuune axuura gaara xuur jedhamu sun jechuudha. Gaaratti xuur jedhamu san
رب سبحانه وتعالى توراة نبي محمد قلتي أمانتنا نبي موسى عليه الصلاة والسلام بوسسا هقونتي بباخ سنتي غارة تورج الأمسن غارة تورجتشون كون غارة هرما جتشو غارة قلتني مكين التوك أبو جتشو دا أكنا جتشو خنافو غارة تورج الأمسن هقونتي بباخ سنتي والفوني yaadadhaadha oguu adii keessan isinirraa qabne ogguuni gubbaa keessanitti gaara xursan ol fuune jechuudha. Karratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabi Muusaa dubbisee tooraa kenneef sanii jechuudha. خذوا ما آتيناكم Ahdiin hoo maaliin irraa qabamte jenna? Gaariidha. Khuduu maa aataynaakum خذوا ما آتيناكم khuduu maa aataynaakum jechuudha. Waqulnaa duuba nuti ni jenne khuduu qabadhaa jenne maa aataynaakum waan nuti isinii kennine qabadhaadha. Waan nuti isinii kennine qabadhaa. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Dagamu. أمن دقام أما ديبت وقلنا نجنة لكم سنين أبو جنة سنجة خذوا ما آتيناكم وأن تسني خننة أبدا بقوة بقوة بجد واجتهاد جيتشو اتجاجبات حركة مراد أبدا أبو نتجنة جيتشو واذكروا ما فيه واذكروا ما فيه وان إسا خيست جرو قراءة وان إسا خيست جرو قراءة كتاب قراءة ملين تاتو وان إسا خيست جرو دو قراءة حفظاتي وان إسا خيست جرو جيتشو قراءة اتهجت دادا وقولوا تجنة لعلكم تتقون لعلكم تتقون akka isin Allah sodaataniif jechuudha. Allah ta'aliiliyyaa goone akka isin Allah sodaataniif jecha waan kana hojjannee jechuun nuti Allah subhaanahu wa ta'ala. Maali hogguu jenne keessatti wanti kun ifa akka ta'uuf hogguu inni gaa kitaaba fiduu deeme san nabi Haaruuniin fakhlufni je'ee na khaliifaa ta'e orma kana keessatti gaarii dalagee akkasitti na jala haa dhufanii je'ee biraa deeme jidduma tanatti jechuudha namni hangum inni gaa kitaaba fiduu kute kanatti silaan jala dhufanii kitaabuma san wajjin galchuu qaban. Kitaabni sun alwaaha loohowwan waan baadhatan jechuudha waan ba'allee nama hedduun baadhatanii galchan waan ta'aniif. Jarattiin bifuma saniin gaa Musa Saamiriin jallisee rakkoon adda addaa kadibichaa suni argamee jira jechuudha fi bordoota sanirraa argamee jira waan ta'eef rabbiin isaa mokkoruudhaaf jecha. Kanaafuu hogguu itti galu kana uummanni jijjiirame warri hanga gartanii ammaan tana nabi Haaruunii wajjin jirus jala dhaquu hin dandeenye jechuudha hafan isaanis. Kanaafuu farrata beena banii Israa'ila naan jetta je'eetiin bifa saniin si jala dhufuulleen namni jootni kan ji'u himataa jira jechuudha. Kana duuba kitaaba kana ni fudhatamuun fudhatanii jedhanii jaruma silaan kana jara Musa Saamirii sanillee abaaree maraatee dibicha sanillee gubanii azooranii qilleensatti kennanii daaraasan. Akkanumaa wajjin rakkoon tun uumamtee namoonni waan san gabbarellee akka dhumu godhamee
قتلوا أنفسكم جاني بفخناني أما زوجو والجاي باسنيجا حمد نمي تريلا هونجا كتابة خنا فرد داجاني كتابة خنا كتب فرد كمي أكرمن قامسون هنتاو سلام وياسن اللي وتشجيران نجا وياسن يستوافي نمي سن هم سنجيرو كتابة فودا كتابة خنا كتب فونو كم جنان غار مسام فود رفيد دو خالد سبحانه وتعالى غار خناني إسن الرخاء إسن جاجب سمو نفلتني ورفعنا فوقكم الطور خجوها خنافو أهدي خنا إذا ديرك إدم فود أنجتشو خنافو لعلكم تتقون كسن الله سوداتني جت مالتو أرجمدو أما فودتان ديرك أما فودتان وأنت ولا لني غارم خناتو نور خاميغا أنكم ما في خنا والجلم تيسي سجاني سوداتني فودتان جتشو دوبه أتشما ثم بودن أمس توليتم غرقل تدوبه أتشما بودن أمس غرقل ثم توليتم إيغانا إسن خغرقل تن من بعد ذلك من بعد ذلك إيغما غرتي أحدي غرتاني إسن الراق أبو سنيتي إسن خغرقل تنجتشو أتشي بودن غاري هقوني في سان الرافولم أبو دبينتون أخمن أقام سني إيبان ربولاني ربين فاني دبينتو ودبي الآمتي جانيتي أمس ركون مجرتي فلولا فضل الله فلولا فضل الله osoo tolli oolinsi Allaha argamaa ta'uu baate alaykum عليكم isinirratti odoo tolli oolinsi Allaha argamaa ta'uu baate ورحمته rahmanni Allah illeen odoo isinirratti argamaa ta'uu baate لكنتم من الخاسرين isin silaa warreen hongayirraa taatan jechuudha. Isin warreen hongayirraa taatan barii maaligaa warreen hongayirraa taatan toobaa san warra toobate san irraa fuune ammas rakkuma uumtan nuti hogguu sanillee rahmata isinii gooneeti malee silaan gaa rabbiin dhabamsiisu hin dadhabu. Namni isaa kun keessa jira gaa dubbiin tun keessatti nama dhibbi. Nabi Muusaa ni jira, Nabi Haaruun jira. Uummanni gartee tokko tokkollee keessa jira waan ta'eef kanaafuu silaan ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الراسلان اسن تاتني توبرا اسن رتدي بإمالي ولقد علمتم والله رقمت بيتني يا إلما يعقوب يا إلما يعقوب والله رقمت بيتن الذين اعتدوا منكم من مطيا قسما خجان كان والله جتشو تاتي كان يسيبك يسيتو قادين تحقيق يومتا والله رقمت اسم بيتني تجلتا الذين اعتدوا منكم ورين سن الرئيسة بابا رقمت بيتني جرتن جتشو ورين سن الرئيسة بابا وسنة دبر جتشو لا خيسة بابا رقمت والله رقمت بيتني جرتا مال كيست في السبت في السبت في الاستياد في يوم السبت يا سبت خيست الأولى خيست ويا سبت خيست الأولى خيست ورين سن الرئيسة بابا رقمت بيتني جرتني ويا سبت خونيغا مال جرتين توني ويا سبت خان ويا سلان جمعة جان كان أيان خنتم فأدله الذين آمنوا جناب محمد عليه الصلاة والسلام فأضلهم الله لا إسان جلسين واليهود جيجوا لقى مانتنا غدا والنصارى بعد غد خنافو جمعة خنا قرأت داتي أيانا قرأت داجنا لكن جمعة خنا قرأت جمعة كون خيفيف وخالد ننو هجي هجته خيست قيا سنت أمور التجرو نوتي سبتي ده راها قونا ربي وجه بلهم ياسر راها قونا كون تعمني سكون نميجيجو خنا jedhaniiti guyyaa sabtii kana godhatan haa ta'u mee guyyaa kanaan keessatti hin adhoolatinaa jedheen kaadhin subhaanahu wa ta'ala haa ta'u isaan adhoolatuu san tooftaa adda addaatiin fayyadamanii jiran jechuudha haraam kanatti tooftaa baasanii jiran jechuudha kanaafuu guyyaa sabtiin ta'in kanaan keessatti dachii faradoo tana baqassaniiti bahariin kun illee tuujiin isaa ol ka'ee bifa kanaan jechuun halluun kun asitti galaaf jechuudha.
guyyaa kaan ammoo keessaa guurratan jechuudha. Kanaafuu warreen isinirraa hisaabaa ba'an wasana dabran guyyaa sabtii al'oolatu keessatti wallahi dhugumatti beektaniiti jirtanii. Kanaafuu isaan kun bakka saditti addaan ba'an jira. Akka suuraa Araaf keessatti haasa'u. Takka warreen al'oolate. Takka ammoo warreen al'oolatuun kun hin ta'u je'ee dura dhaabbate. Waan kana dhiibnu jara kana dura dhaabbannaa itti himna didanillee itti himna kaju. Kun ammoo lima ta'izuuna qawman illaa muhlikum wa mu'adhibuhum kan jiru jechuudha. Rabbiin ummata kana alaaku deema. Maal gorsina gorsa keenya nurraan fudhatanii warra jiru. Fudhatuu baatanis ittuma himuu qabna kan jiru. Kun ammoo warra badii tana jechuudha. Guyyaa kana eega jummaa ayyaana kana godhatan ayyaana torbaanii kana godhannatanii na diddan hin al'oolatinaa jechuudhaan keessatti al'oolate jechuudha. Kun warra gorse. Kun warra gorsuma kanaa maaliif gorsina nurraan fudhatanii je'ee dhiise. Kanaafuu Allah subhaanahu wa ta'aalaa faqulnaa lahum nuti isaaniin jennee kamiin jaaga gareegaa maaliif gorsitan jettee mukararraa dhoorguu diddee tanaa fi habadiin qabne bara mukarumarraa dhoorguu diduu kanaaf kun ammoo warra al'oolee kana isaanan kana lamaaniin garee lamaan tanaan ni jenne duuba maal jenne kunuu tahaa jenneen qiradatan jechuudha jaldoo tahaa jenneen jaldoo tahaadha isin jaldeesse yoo taatan malee ilma namaatii miti isinii nama kanaati takka rabbi nu garsiifne wahuma ijaa'ibaati rakkoo qabdanii kanaafuu jaldoo tahaa jenneen jechuudha. Kaasi'iin xinnaatoo haala taataniin jechuudha. Haala xinnaatoo taataniin xiqqaatoo taataniin jaldoo tahaa jaldeessa tahaa jenne jechuudha. Kanaafuu istaatii himiitaanoo يوم سبتهم شراء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم كخالد سم خنافو خاسئين هم جوها لتعتني رحمة الله الرا فقيف فموها لتعتني جلد تهاجن من دو أكساني فجعلناها تقوت إناتها لتعتني جلد تهاجن أكخان مال يكونوا قردة جلد تهاجن خاصين كونين خبر بعد خبر جاء إنها توتها تكور رحمة الله فقا توتها ور رحمة إفر الله فقيستها أجنة أكس قوني جي مالي في خانا بيتشا وسنتينغا غرا سورة عرب كيستي هوني خركرو جيجيرا ميوجا خان خركرو جيجير خان أمو جلدي ستي جيجيرا خنافو ورّا إنورجيني في ورّا بديتا هجتي ونجينا الذين ينهون عن السوء ورّا ما هم ترى أورج سنبيتشا نبغى فرقة الليبان باتا وان كان درا أبتو لك أمنا ورّا سنبيتشا ركوتا نجلا برارتي غاري لجو تانيا خان جلديسات يا غري ساني خان غرتني أما خركروتي جيري ربي سبحانه وتعالى خنافو إني جيرامي محمد عليه الصلاة والسلام نسلين أبوجا يوغرا واني أبوسة ألو ديم تولي يو وان كانت تجي جيرم تغنان ألو سندندس خناب عمري سنقبت عمري قياسة دي بيچا قبت جا حال مجل ديسة تاني خرکرو تانيني قياسة دي وبوغوتة ربي انغتي جيجو أبا مسيس الدنيا خلا إني جل ديسة الدنيا دانا رجلو في خرکرو تو بني إسرائيل جيجو لابد مالي في قياسة دي مالي بايلما قبل جيجو خنما أبو ربي بفنا مما خنا الرئيسان جيجيرتي وانا منتا خنا فرقتو الأباني بجيجا منتا وان جيجيراني بجيجا بفخر إذا تهجتي جيجو خالد سبحانه وتعالى فجعلناها إسيسا قطاطا نتيني تاسفني دوا نوتي قطاطا سن تاسفني مسخي سنغا مسخوسا جلدي سفيه جو خركرت ديبسوسا نوتي نغوني مال غوني نكالا جيلا غوني وانا متنجيل نمي امانتاتا انا حبودي دي إذا أمانتا وجود جيل ركو أكنا نما قبض جئ
kattiin jiilan jechuun jiila goone limaa bayna yadeehaa لما بين يديها limaa bayna yadeehaa waan fuulduree isitti taheefi jechuudha. Waan fuulduree isitti taheefi jiila goone jechuudha. Waan ittiin jiilfama. Nakaala jechuun kun silaan naqlirraa deema jiranii akka hasbii waan miilatti nama hidhanii akka maraataa jechuudha. Akka agartee saayiba sanii sossoorraa dhoorgu sanii maaliif jechuun limaa bayna yadeehaa waan fuulduree isitti jiruuf jechuun mandarawwan fuulduree isitti jiruufi wamaa khalfahaa وما خلفها waan dugda duubbee isitti jiruuf jechuudha. Waan dugda duubbee isitti jiruuf mandaruma isaanii waan fuuldura isitti jiruuf waan dugda duubbee isitti jiruuf takkaa'u namoota isaan dura dabree fi hanganaa dhufullee akkasitti jechuudha nuti jiila goone jechuudha. Kanami ittiin jiilu jechuudha. Amantaa tana yoo didan edaa rabbiin akkatti nama dhiisu kan jiru. Kanaan akka gorfamaniif jecha. وموعظة للمتقين وموعظة أما اللي قرصة قون يجودا للمتقين يجودا ورن شركي في معاصي إقتوف قرصة قون يجودا تاكا ورن ربي صداتوف قرصة قون يجا. وإذ قال موسى قاري أكسيتي الدنيا تنرى dhabamsiise haal inni akkasuma wajjin yeruma cufaa'u badii isaanii irraa ifin qusatanii ittuma deebi'anii numa qixaaxaa ittuma deebi'anii ammas warruma ammas ilaan qaceele jennee ba'u kana keessa ammas badaan xiqqoo bulan argama rakkoo kanaa ture je'eeti nu himaa jira. وإذ قال موسى لقومه hogguu Muusaan je'emee dubbadhume yaa Muhammadoo dubbadhume waskur dubbadhu hogguu nabi Muusaan jedhe qoomi orma isaatiin hogguu jedhe. Inna Allah ya'murukum isin ajajaaya an tadbahuu baqaratan loon takka qaluudhatti isin ajaje jechuudha. Loon takka qaluudhatti isin ajaja. Loon takka qaluudhatti isin ajaja jechuudha. Loon takka qaluudhatti isin ajaja. Loon qaluu qabdanii maali dubbiin kun kan jedhu wazi qataltum nafsan keessa dubbila. Kanaaf fuuldura dhufe. Wazi qataltum nafsan faddaaraatum fiihaa wallaahu mukhrijum maa kuntum taktumuuna laha. Maalifi banii Israa'el kanaatu nama tokko ajjeesan. Nama tokko hogguunii fi ajjeesan inni tokko isaanirraa ajjeefnaan guutuun akka waan ajjeesanii takka godheetti hima jechuudha. Kanaafu keessatti wal dhaban eenyutu ajjeese eenyu ajjeese kan jiru kanarratti. Kanaafi nama ajjeese kan shari'aa taanuu namatti nima himta. Namaatu wal ajjeese nama san ajjeese san nu himii jedhanii nabi Musaa kanaan dhufanii. Aboo waan beeku akka taatan rabbiin akkanatti wahii godhetti akkana isinin jedha. Inna Allah ya'murukum Allah isin ajaja an tadbahu baqaratan loon takka qaluudhatti isin ajaja je'een duuba. Loon kana ogguu qaltan loon kanarra qaama isii takka murtanii arraba silma jedhanii wanti addaan bahin jiru. Qaama tokko isii kanarraa isa du'aa kanarraa murtaniiti nama du'ee qiisu san dhoowwitaniidha. Namni sun hogguu dhaame ni ka'a. Gandummaan kaasuu qabdan ani ittiin seenu booda amma sun falfala godheettan. Hogguun ifi ka'e eenyutu si ajjeesi jettanii gaafattan. Abaluun na ajjeesi jee inni nu lafa kaa'e. Akka kanatti dubbiin tun ni baatii jeen. Maal jedhan duuba isaan qaalu? Qaaluu jalatti inni jedhan. أتتخذنا هزوا ساعتي هزوا حنجما نقوتا جرو ساعتي كوني حنجما كشنا سن نقوتا جن نما نرادو هاي لون قلا جيتو لبو رتبا سوبر بعد جن
loon kana qalaa jechuu kana maa jettatti? Loon kana qalaa jechuu kana maa haafte? Loonumatti yaa ta'u baqara wanni jedhanii qaayidaa dachii tana baqaysite bu'aa qottu. Haaya loon kun kamatee yoo haa ta'u yooni figartee qalan taate silaan dubbiin dhumaan bifa isaanii akkasii deemuun barbaachisa. Kanaafu atattakhizunaa huzuwan sahan jamaala nutti gootay. Qaala قال أعوذ بالله qaala ni jedhe duuba acuudhu billaahi an allahan intifamaa an akuuna min aljaahiliin أن أكون من الجاهلين ani tahurraa warree waan beeyne irraa tahurra jechuudha. Ani warree waan beeyne irraa tahurra. An jaahila nan seena. Namni hanjamaa namatti godhu. Nama gartee waan beeyne wallaala. Nama alimaatii miti. Nama waa beekuu miti. An nama waa beeku. Wamanaan je'aniin isiniin je'i malee akkanumatti fayyumaa nagaa nama waan isiniin je'e isinitti hin fakkaatinii. An allahan intifama ani tahurraa jaahiltoota irraa jechuudha. Qaaloo. قالوا ادع لنا قالوا نجعل ادع لنا ربك ادع لنا ربك ربي خيمين نخرجوا جانين بل يبين ادع لنا سنيتما ادع سنيتما تمتات هاتات في الرقلني دبين دمجا إسان تبا تبيتنا دي سيرو مجفام هذا نوع من أنواع تعنت من المعلوف هنا عمل مسانت ركو متى سانت يجرون قالوا نجان ادع لنا ربك من ربي خينو خرجوا يبين لنا دوبا هبوات نخرجت نوفي غرغر باسيه ما هي ما هي إسين سنتاتات يجو إسين سنتاتات دادن إسيدا يجو دادن إسيدا سنتاتات صدركا خمير جرتي تنغا نوفي ما مربي خينو خرد جانين قال نجد إنه يقول إنه ربي يقول نجد إنها بقرة إنها إسين دوبا بقرة جتشورا لو نجد لا فارض دلتي ميتي مس دلتي ميتي لون إسنين جاء ولا بكر عوان ولا بكر أما اللي جبليل اللي متي أما جبليل اللي متي دلتي اللي متي جبليل اللي متي أكن إسنين جاء عوان بين ذلك بكرين غازلان كدبرا جچودا جبلي جچو كساني تاتكان غرتي هندالين لا فارد دلتي دامتي ولا بكر جچون جبلي دامتي عوان بين ذلك ادو سنتي ادو جريتي تاتي ادو سنتي جچو ادو دلتي توتي في ادو جبلي توتي ادو جريتي تاتي تاكسي سنين جاء مالي بتما تاكما في لما فعل تقرتني تاكنا سنين جاء داجين ذلك دوبا عوان بين ذلك عوان بين ذلك ادو جريتي ادو سنتي ادو جريتي جيجو دلتي في بين ذلك لا فارد ولا بكرني خنابدي عوان بين ذلك ادو جريتي ادو سنتي جيجو ادو دلتي في ادو جبلي سنتي ادو جريتي سنين جاء لا لتي تمتك على من ألتي على أسانو غاديستي وان بران أديسنا ففعلوا ما تؤمرون ففعلوا دوبا إسن دلقا ما ما تؤمرون وان اتأججمتن دلقا دبي كنا خنا دابادا وما اتأججمتن دلقا هنا أما في تعدبينو لا باري أسمتو دبو دراتو الأبداني أسنجيسو أما سوان كنا نو خلدو التاني أما دبين أسجيسي أما تمتكما في لما قلت
لا نراك على كتف التاجين. قالوا ادع لنا ربك. أبوك تنتات ونين حقارتو فنجرتو. إيه جانت مبرا فانا وانا كانت كان غير قالوا نجان ادع لنا ربك ربي خيمين وخرط يبين يبين لنا. لنا دوبا نوفي بين سادون نوفي بين سين نوفي غرغر باسا ما لونها ما لونها. بيبتي اسيدا وان تاتيچ غر خالتي نوغلتي ام لالتي متى تقافي لما قلت قال بيبتي اسيدا تاكم جانمس بيبتي تمتاتي اتاتو سني ودو قالني خمتاتي اتاتو مدراتو ددن اسيدا تما لونما ومجا متققلا نسلان دبين دما قال قال نجد دوبا غرتني اما انت نبي موسى إنه يقول إنه ربي يقول نجدا إنها بقرة إنها بقرة إسيلو نجدا صفراء 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 جتون دالتي تتاتي فاقع لونها. فاقع لونها تبي فتاليلا تبي فتاليلا دالتي بفتاليلا جتون دالتي بفتاليلا خغرتني أما دالتم ما تناوجين بفتي برايت الله كمين جتون سنملا قلابو أكن سننجا مي تنانو رافت أبي فخنتي ونو رافت كنو تسر الناظرين تسر الناظرين. warreen laalu ta gammachiiftu jechuudha. Ta bifa xaliilaatu bifa daalachummaa bichaa ta qabdutu warreen laalu kana ka gammachiiftu bifti das kan jettu jechuudha. Akkana jedheen. Daalattii bichaa jechuun qulqullii isiidha. Ta warreen laalullee gammachiiftu jechuun guuraan bifa isiidha. Ayya. أسمع. Ayya.